Yaa'ii idilee hooggantoota gamtaa Afrikaa 34ffaatiin pirezidaantiin Dimokiraatawaa Rippaabilika Koongoo aangoo dura taa'ummaa gamtichaa fudhatan. Aadaa wal dhaga'uu, wal danda'uu fi obbolummaa gabbisuun biyya kana ceesisuun barbaachisaadha jedhani hayyoonni Oromoo. Burkina Faasootti weerarri vaayirasii koronaa marsaa lammaffaan baay'ee yaaddessaa ta'aa jiraachuun himameera. Akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii Itoophiyaa irraa oduu galgala kanaaf qindeessine isinitti himaa oduu waliin ana Abaabaa Maamutii turtiin keessan waliin haa ta'u. Yaa'iin idilee hooggantoota gamtaa Afrikaa 33ffaa pirezidaantii Dimokiraatawaa Rippaabilika Koongoo aangoo dura taa'ummaa gamtichaa fudhataniiru. Yaa'ii kana irratti jiilli mootummaa Itoophiyaa sirmaachaa kan jiru yoo ta'u, haala kanaan dura hin baramneenis karaa viidiyoo konferensii taa'amaa jira. Teediroos Tolaa dabalataa akka nutti qindeesse. Yaa'ii idileen hooggantoota fi dureewwan biyyoota gamtaa Afrikaa 34ffaan taa'amuun eegalameera. Yaa'iin kunis akka dur turetti otoo hin taane sababa COVID-19tiin karaa toora intarneetaa viidiyoo konferensingii yookaan virchuwal ta'een kan mari'atame. Yaa'ii kanarratti hooggantootni biyyoota Afrikaa ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dabalachuun bakkuma jiran irraa itti hirmaataniiru. Yaa'ii kanaan dura ta'an yeroo gamtaa Afrikaa pireezidantiin Afrikaa kibbaa turtii hojii isaanii xumuran Siriil Ramaapoosaan haasaa bal'aa karaa virchuwal ta'e kanaan taasisaniin nagaa fi badhaadhina biyyoota gamtaa Afrikaatiif hooggantootni biyyoota ardettii kutannoon hojjechuu qabu jedhaniini. Kanaan alattis milkaa'ina dhimmoota hawaas dinagdee ardettii kaasuun gufuuwwan qormaata ta'an kanneen akka hiyyummaa fi ajandaa gamtichaa ijoo ta'e Afrikaa sagalee dhukaasaati irraa bilisa gochuu fi dhimmoota biroo irrattis qindoominaan hojjechuutu murteessaa akka ta'e himan. To also support economic development and integration through the operationalization Guddina dinagdee keenya haalaan deeggaruu qaba gamtichi. Qindoomina hojii daldalaas cimsuu qabna. Dinagdee dubartootaas gahomsuun bulchiinsa gaarii fi dimokiraasiif tumsuu qabna. And finally to support good governance and democracy. Qormaata addunyaa kanneen akka rakkoo faalama qilleensaa fi weerara COVID-19 irrattis kophaa hojjechuun bu'aa hin fiduu jedhaniiru Siriil Ramaapoosaan. Significantly it was our own member states keessumaa deeggarsa maallaqa sirnaan walitti qabuun dirqama biyyoota miseensa ta'an hundumaati. Koronaa qolachuuf tooftaalee ittisa dhukkubichaa diriirsuun adda durummaan hojjechuu qabna. We established the groundbreaking Africa Medical Supplies Platform. Beela lammiilee Afrikaa hedduu dararuu irratti argamu qolachuufis hooggantootni ardettii waliin ta'anii hedduu hojjechuuf waliin tarkaanfachuu akka qabanilleen hubachiisaniiru. Boodarras pireezidantiin Afrikaa kibbaa dura taa'ummaan gamticha waggaa tokkoof tajaajilaa turan yeroo aangoo isaanii xumuruun gita isaanii pireezidantii Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo Fileeksii Sicheekeedeef aangoo isaanii dabarsaniiru. Yaa'ii 34ffaa kanaaf qondaaltota biyyoota addunyaa keessaa pireezidantiin Ameerikaa dhiheenya kana aangoo pireezidantummaa dhuunfatan Jooyi Baayidenis hariiroo dippiloomaasii biyya isaanii cimsuun biyyoota Afrikaa waliin hojjechuufis dhaamsa hawwii gaarii miseensota gamtichaatiif dabarsaniiru. Bulchiinsi kiyya hariiroo hawaasa addunyaa waliin qabnu irra deebiin fooyyessuuf kutannoo qaba. Keessumaa dhaabbilee gurguddoo kanneen akka gamtaa Afrikaa faa waliin haalaan hojjechuu qabna. Egeree keenya sirreessuuf jecha. Pireezidantii Jooyi Baayiden, "We believe in the nations of Africa, lammiilee Afrikaa ni amanna" jechuun hariiroo bara pireezidantii Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraampiti laafee ture ni suphinaa roga maraan biyyoota Afrikaa waliin hariiroo qabnu ni cimsina jechuun dubbataniiru. In solidarity, support and mutual respect, we believe in the nations of Africa.
Rakkoo addunyaan keessa jirtu qolachuun salphaa miti. Ameerikaan Afrikaanotaaf kabaja qabdi. Ni deeggartisi. Teekinooloojii fi gama fayyaa hawaasaa eeguun daldala fi gama hundaan gamtaa Afrikaa waliin hojjechuuf shakkii hin qabnu. Kanas nan raawwadha jedheen yaada. Yaa'ii biyyoota gamtichaa guyyoota lamaaf turu kanaan filannoo koomishinara koomishinii gamtichaa dabalatee muudamni hooggantoota fi koomishinaroota olaanoo dhaabbilee gamtichaa jala jiraniis ni ragga'a jedhamee eegama. Koomishinarri koomishinii gamtaa Afrikaa kan yeroo ammaa Muusaa Faakii Mahamat kaadhimamaa koomishinarummaaf kophaa isaanii dorgoman akka ta'es himameera. Pireezidantiin Riippaabilikaa Dimokiraatawaa Koongoo Fileeksii Siichikeedee baalli aangoo durataa'ummaa gamtichaa Siriil Ramaphosa irraa fudhachuuf yeroo Finfinnee galanitti pireezidantiin Itoophiyaa Saalawarqi Zawudeen simannaa godhaniifiiru. Waltajjiin marii hayyootaa mata duree biyya faayidaan biyyaalessaa fi nageenya ishee mirkanaa'ee ijaaruu jedhu magaalaa Finfinneetti gaggeeffameera. Waltajjicha irratti argamuun haasawa kan taasisan Deetaa Ministeera Saayinsii fi Barnoota Olaanoo Dr. Saamu'eel Kifilee garaagarummaa siyaasaa, amantaa fi kanneen biroo tokkollee osoo hin daangessiin biyya nageenyii fi faayidaan ishee mirkanaa'ee ijaaruuf hojjechuu qabna jedhaniiru. Keessattuu hayyoonni dhaloota booruu biyya itti fufsiisan irratti hojjechuu qabus jedhaniiru. Waltajjii marii kana Yuunivarsiitii Meetiroopoolitaan Kotobee Ministeera Nageenyaa waliin ta'uun kan qopheessan yoo ta'u waraqaan qorannoo dhiyaachuun irratti maratameera. Hayyoonni abbootiin amantaa, paartileen siyaasaa fi bakka buutonni hawaasaa waltajjii kana irratti argamuu isaanii Salamoon Abagaas gabaaseera. Hayyoonni Oromoo aadaa wal dhaga'u, wal danda'uu fi obbolummaa gabbisuun biyya kana ceesisuu barbaachisaadha jedhameera. Mariin ijaarsa biyyaa fi adeemsa mootummaa dimokiraatessuu Itoophiyaatti gahee Oromoo jedhuun walta'iinsa akaadaamii hooggansa naannoo Oromiyaa fi paartii badhaadhinaatiin damee qorannoof qo'annoo Oromiyaatiin qophaa'ee ta'ameera. Abduunaas Jamaal dabalataa qaba. Akaadaamiin hooggansa naannoo Oromiyaa fi paartiin badhaadhinaa Oromiyaa damee qorannoo fi qo'annoo waliin ta'uun marii ijaarsa biyyaa fi adeemsa mootummaa dimokiraatessuu Itoophiyaatti gahee Oromoo jedhuun qopheessee irratti mari'atameera. Maricha irratti aangawoonni olaanoon naannoo Oromiyaa, hooggantoonni buuleeyyiin jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo fi hayyoonni yuunivarsiitiilee argamaniiru. Uummanni Oromoo, artistoonnii fi gootonni Oromoo biyya kana ijaaruu keessatti gumaacha olaanaa bahachaa turaniiru kan jedhan itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaa jijjiiramni waggoota 3 darban argames abdii qabeessa ta'us qormaatileen kan guutame ta'uu himan. Kanaaf dhaloonni har'aa jijjiiramichi kan isaa ta'uu hubachuun carraa argame eeggachuun biyya kana ceesisuu akka qabus himan. Abdii amma argame kana gara abdii qabatamaatti ifa mul'achuu jalqabe kana ifa bal'aa iddoo hunda ga'u taasisuudhaan bakka isaatti deebisuudhaaf yaada mo'ataa isaatti deebisuudhaaf barbaachisaadha waan ta'eef gaheen Oromoon state formation Itoophiyaa keessatti qabuu fi akkasumas nation building keessatti qabus guddaadha. Akka biyyi kun itti uumame irratti waliigalteen hin jiru biyya kana keessatti. Seenaa isaa irratti waliigalteen hin jiru. Kana walitti fidee utubee fuulduratti tarkaanfachiisuu kan danda'u Oromoodha. Yaada ammataa wal dhaggeeffachuu, wal kabajuu qaba waan ta'eef. Aadaa sirna gadaarraa Oromoo ganamaatirraa dhaalle itti deebi'uudhaan yaaduun barbaachisaa ta'a. Akkaataa ilaalcha guutuu fi hunda galeessi uumamuu danda'u jijjiiramoota gurguddoo waggoota 3 darbanii hudhaalee jijjiiramichaa fi kallattii gara fuulduraa irratti yaadirmee marichaaf ta'u kan dhiyeessan pirezidaantii yuunivarsiitii Jimmaa Dr. Jamaal Abbaa Fiixaa biyya kana ceesisuuf aadaa wal hubannoo fi marii gabbachuu qaba jedhan. Kanaaf jijjiiramni amma argames akka carraatti fayyadamuun kan hafeef waloon hojjechuun barbaachisaadha jedhan. Nauma saba keerraa bahe maqaa saba keetii dhawu biyya gara bulchuutti gizee dhufu osuma waan gaarii tokkollee hin qabaanne jala hiriiranii deeggaranii gara ofiitti fidu gara karaa sirriitti deebisuutu caala malee carraa amma nu harka gale dabarsine wal xalafne kennine carraa kanammoo akkasitti afaan banee kan eegu jira gubachaa kan jiru jira isaaf dabarsuu kana keessa jiraachuu danda'a waan ta'eef kanarraa I think wal dhagahu wal understand gochuudhaaf yaaluun barbaachisaadha. Biyya kana jijjiiruuf qaamni hundumtuu waan isarraa eeggamu gumaachuu qaba kan jedhan ammoo Profeesara Gargaaraa Miratuu Shaanqoo kanaaf aadaa kaleessaa qabnu keessaa fudhachuun wal dhagahuu, wal danda'uu fi obbolummaan biyya kana ijaaruun barbaachisaadha jedhan. Namni inni aadaa akkuma jirutti ta'e
kan sirna gadaa akkuma jirutti ta'e namni amantiitti amanu akkamitti obbolummaan isa rakkisa, namni amantiitti amanu akkamitti wal dhaga'uun isa rakkisa kan jedhu irraa ka'uu qabnaa jechuudha. Kanaaf aadaan kaleessa qabnu bareedaan isa kanattis gaafachii adda barsinu sila isinii kaaseen pilaarota gurguddaa paartii kanaa keessaa obbolummaa isa biraadhaaf iddoo qabaachuu dhaloota egeree murteessuun kan jedhu sana wajjin wal qabataa jechuudha. Sanuma keessaa dhufeedha. Hirmaattonni marichaas jijjiirama kana itti fufsiisuu fi biyya kana dimokiraatessuuf dhimmoota gargar nama baasanirraa tokko taasisan irratti waliin hojjechuun barbaachisaadha jedhan. Kanaaf mariileen kana fakkaatan dhimmoota naannoo fi biyyaa irratti xiyyeeffate qophaa'uunsaa ijaarsa biyyaaf gahee guddaa qabaachuu siman. Eliitiin political elite, economic elite, warrumti immoo intellectual area warra jiranii walitti dhufanii yoo mari'atanii fakkeenyaaf keessumaatii waa guddaanii ijaarsa biyyaa irratti faayidaa inni qabu waa guddaadha. Maaliif mari'attee hojjette tokko wanni waliin gaafattu deebite mari'attee hojjettaa mari'attee ce'uu dandeessa wajjin ce'uu dandeessa. Hummaan mari'attu akkuma mixiiti. Mixiin amma laga ceetu wal ciniintee ceeti. Lagasa horii toosaasa guddaa isaallee ce'uu dandeessa. Walii taate jechaadha. Yoo qophaa ishee garuu lagni sun ishee fudhachuu danda'a. Uummanni Oromoo aanga'ee jira garuu humnaa hin jiru jechuudha. Akkamitti humneessinaa? Akkamitti injifannoo argame kana wiirtuu isaa jabeessinee structural goonaa kana uummanni keenya akka hubatee tokko ta'ee akka socho'u dantaa isaa akka tikfatu wanti kun waan xiqqaa miti jechuudha. Mootummaa tokkotti qaama ta'uun yookaan ammoo mootummaa tokko keessatti qooda leencaa qabaatanii hoogganuun taphaa miti jechuudha. Waan guddaadha, responsibility guddaa qaba. Kana akka gaariitti hubachuu barbaachisa jechuudha. Itoophiyaan mana marii turizimii idil addunyaarraa beekamtii mirkaneessa nageenya imalaa argachuu Ministeerri Aadaa fi Turizimii beeksiseera. Ministeerri Aadaa fi Turizimii Dr. Hiruut Kaasaw nageenyi imalaa kennamuun isaa sochii damee turizimiin qabbanaa'ee ture kakaasuuf gahee olaanaa qaba jedhaniiru. Gabaasa tajaajila oduu Itoophiyaa akka ta'utti qindeessine. Teessoo isaa biyya Ingiliz kan taasise manni maree turizimii idil addunyaa Itoophiyaadhaaf nageenya imala turizimii kennuun isaa biyyattiitti sababa dhibee koronaatiin sosochii damee turizimiin hir'atee ture kaka'umsa uumuuf gahee olaanaa qabaachuun himameera. Ministeerri Aadaa fi Turizimii Dr. Hiruut Kaasaw nageenyi imala turizimii argame kun karoora hojii damee turizimiitiin hojjetamaa tureen kan argamedha jedhan. ኢትዮጵያ ከኮቪድ ጋር ሆና በምትሰራው ስራ ያደረገችውን እንቅስቃሴ በመገምገም Itoophiyaan dhibee koovid waliin ta'uun sochii taasiftee gamaggamuun duras deeggarsa guddaa nuu taasiseera. Dhaabbaticha guddaa galateeffachuun barbaada. Hojii sadarkaa idil addunyaatti eeggate akka hojjennu nu taasiseera. Hojii keenya gamaggamuunis Safe Travel Stamp yookaan nageenya imala turizimii kan jedhamu Itoophiyaadhaaf kenneera. Sababa vaayirasii koronaan Itoophiyaatti dameen turizimii akka hin cufamne kan himan Dr. Hiruut kun ammoo turistoonni yaaddoo malee gara biyyaatti akka dhufan taasisaa jedhan. Daarekteerri olaanaa turizimii Itoophiyaa Shilashii Girmaa gama isaaniitiin manni marichaa biyyoota miseensa ta'an 200 ol akka qabu kan dubbatan beekamtiin Itoophiyaatiif kenname kun damichi cimee akka hojjetu taasisaa jedhan. ኢትዮጵያ ለጉብኝት ዝግጁ ነች። የዓለም የጉዞና ቱሪዝም ካውንስል የሚጠይቀውን መስፈርትና መመሪያ አሟልታለች። Itoophiyaan daawwannaadhaaf qophiidha. Ulaagaa kaawunsilii turizimii idil addunyaa guutteetti hojiittis jijjiirteetti. Yeroo kanatti beekamtiin ni malaaf jennee dhaabbata WTCCtti yookaan World Tourism Commissionitti gaaffii keenya dhiyeessinee imbaasiin Itoophiyaa Londanitti argamus gaaficha hordofuun bu'aa akka fidu yaaliin guddaan taasifameera. Turtii ji'ootaniitiin boodatti nageenya imala turizimii Safe Travel Stamp Itoophiyaan ifatti dhaabbata turizimii idil addunyaatirraa fudhatteetti jechuudha. Ministeera dhimma alaatti daarekteera daldala alaa fi babal'ina turizimii Raggaasaa Kaffaaloo damee turizimiin sababa dhibee koronaatiin qabbanaa'ee ture gara hojiitti akka deebi'uuf nageenyi imala turizimii gahee guddaa qabaa jedhan. ይሄንን እውቅና ማግኘት ደግሞ ቱሪስቱ እምነት እንዲኖረው ምቾት እንዲሰማው ያደርገዋል ማለት ነው። አንድ ቱሪስት ከቤቱ ከመውጣቱ ምን ደህንነቱ የተጠበቀ ይኖራል የሚለውን ነገር አይቶ ነው ጉብኝት የሚያደርገው። beekamtii kana argachuun turistootni akka amantaa qabaataniif akka itti tolee bashannan taasisa jechuudha. Hojii beeksisuu damee kana irratti bal'inaan hojjechuun barbaachisaadha. Indaastirichi bakka turitti akka deebi'uuf yaa'insi turistootaa akka dabaluu fi imbaasiiwwan Itoophiyaa biyya alaatti argaman hojii damicha beeksisuu hojjechaa jiraachuun himameera. Hayyoonni yuunivarsiitiilee fi aangawoonni naannoo Oromiyaa dhimmoota
jijjiiramichatti hudhaataan adda baasuun xiyyeeffannoon irratti hojjechuun barbaachisaadha jedhaniiru. Rakkoo akka sabaatti jiruu fi furuu fi jaarmiyaaleen siyaasaa walitti dhufuunis waliin mari'achuu qabus jedhaniiru. Abdurnaas Jamaal dabalataa qaba. Balbalii banamee ture deebi'ee dhiphatee jira waan jedhanii jira. Fakkeenyaaf akka Oromiyaatti of fudhannee bakka hedduutti namoonni hedduun kanaan dura hiikamanii turan deebi'ee ammas namoonni hidhamanii jiran waan akkasii jira. Kan ammoo namoonni beekamoon paartii siyaasaa ta'an kan akka Jawaariif Baqqalee Garbaa fa'aa warri biraas kan hidhaman jiru. Kun amma dirree siyaasaa kanaan dura baname deebi'ee dhiphatee jira waan jedhanii jira. Kan irratti dirreen siyaasaa kun akka bal'atu maaltu ta'uu qaba jettan dooktar? Akkasii ta'ee jedhanii sa'aatii tokko keessatti warri ijoolleen finxaalee hin dandeessu lakki waggaa 15 fixaa jedhani. Isa humna hin qabnudha. Tokko garbiraa lafti Finfinnee keessaa eenyuuf laatamaa jira dhiyeenya kana keessatti. Isa fa'aa utuu ilaalle gaariidha. Walga'ii gochaa jirra garuu takkaan fudhachaa hin jiru. Tarii sammuudhaan caalamne laata kan jedhutu sodaan jira. Mana barumsaa Finfinnee keessatti ijaaruunis akka saksasiitti fudhatamuu hin danda'u maali? Biyya alaattu biyya afaan biraa keessatti godhamuu hin danda'a waan akka kana. Isa miti siyaasaan mo'anii argamudha. Aadaa bareedaa qabnu wal dhagahuu ilaalamee mammaasan dubbii baan dhoogganu erga baateen booda gara dhoogganii jedhan tun wal dhaganii jechuudha amansiisan jechuudha. Isa kaleessaa aadaa dansaa qabna. Isa addaa walii akkam wal sinsiisnee otoo karaarraa miliqin waliin deemuu dandeenya waan jedhu gaaffii tokkoffaa. Miidiyaa riiformii geggeessuun ilaalchi siyaasaa durii affanamee ture akka bahu dirreen dimokiraasii bal'achuun gaarii ta'e garuu immoo bifa garaagaraatiin haalli itti deemamaa jiran dirree dimokiraasii bal'isuu osoo hin ta'in dhiphisuun bifi mul'atu jira bifa garaagaraatiin. Wal dhaggeeffachuus haa ta'u wal dhaga'uus wal hubachuu keessaanis alaanis namni wal hubata ija keessa ol ilaalee fuula keessa ol ilaalee wal hubata namni garamitti deemna akkamitti deemna kan jedhu ilaaf ilaamiin dubbatee walii galeetti deema. Garuu nu biratti rakkoon kun jira. Ani rakkoo kana hiikuuf silaatu wanti gargaaran jedhee yaadu insentiiviin adda addaa akka namni ol dhaggeeffatu kan godhu. Meeshaaleen ijaarsaa gatiin isaa dabaluun simintoon sibiil daddabaluun meeshaaleen biraa immoo ka nyaataa ta'us gatiin isaa guyyaa guyyaan dabalaa deemaa jira. Kanaaf kun dinagdee biyya keessaa or home economic based jedhame kanarratti dhiibbaawwan adda addaa mul'ataa jiru kun akkaataa kamiin kana cabsuu dandeenya kan jedhu kun dhimma laaluun nurra jiraata. Hiree murteeffannaa Oromoo tokko tokko sana gajjabeessinee barsiisuu haa jalqabnu. Teknooloojiin ragaa barattootaa dhaabbilee barnoota mootummaa fi dhuunfaatiin eebbifamanii haala sirrii ta'een taa'uusaa mirkaneessuu hojiirra ooluufi jedhameera. Daareekteera olaanaa eejensii qulqullina barnootaa sadarkaa olaanoo Dr. Andu'aalam Admaasee akka ibsanitti hojimaanni kun dhaabbilee fi namoonni dhuunfaa hojjettoota miindessuu fi ragaa sobaatiin akka hin gowwoomfameef ni gargaara jedhameera. Itoophiyaatti yeroodhaa gara yerootti dabalaa kan dhufe ragaa sobaa fi dogoggora adda baasuuf rakkoo uumaa tureera. Yeroo ammaa kana garuu dhaabbilee garaagaraa waliin hariiroo uumuun ragaa teknooloojiin deeggarame qaama barbaaduuf laachuu fi hojiiwwan xumuramuun ibsamaniiru. Hojicha eegalchiisuufis hojjettoonni eejensichaa leenjii gahaa fudhachuun ibsameera. Itti gaafatamaan seeraa akka qabaatuufis abbaa alangaa waliigalaa, Komishinii Poolisii Federaalaa, Komishinii Farra Malaammaltummaa, Mana Murtii Waliigalaa fi Ministeera Teknooloojii fi Innoveeshinii akkasumas eejensii odeeffannoo fi nageenyaa waliin hojjetamaa jiras jedhameera. Magaalaa Bureetti baasii birrii biiliyoona 4.5 kan ijaarame warshaan zayitaa Fidalaa guyyaa booruu eebbifama. Fedhii zayita nyaataa Itoophiyaan barbaaddu dhibbantaa 60 ni guuta jedhamee kan yaadame warshaan kun guyyaatti zayita toonii hanga 1,500 oomishuu danda'as jedhameera. Warshaa zayitaan dabalata warshaalee biroo 7 kan of keessaa qabate yoo ta'u namoota hojii hin qabne 3,000 oliifis carraa hojii kan uumuudha jedhameera. Haala waliigala warshichaa ilaalchisuun ibsa kan kennan hojii gaggeessaa agartuu warshaa Balaayinee Kindee
Obbo Balaayinee Kindeen warshaan akkanaa biyyattii keessatti ijaaramuun jijjiirama guddaa dhufaa jiruuf agarsiistudha jedhaniiru. Rakkoo dhiyeessii warshichaa mudachuu danda'u furuudhaaf oomisha galtii ta'uu danda'an irratti kan xiyyeeffatan ta'uu kan himan Obbo Balaayinee Kindee zayitiin nyaataa kun gatii madaalawaa ta'een hawaasaaf kan dhiyaatu ta'uu taas jedhameera jechuun Hunaachoo Taayyeetu gabaase. Godina Shawaa Bahaatti marsaa tokkoffaadhaan lafa heektaara 9,400 ol irratti qamadii jallisiidhaan oomishamaa akka jiru waajjirri qonnaaf qabeenya uumamaa godinichaa beeksiseera. Aanaalee kanaan dura jallisiidhaan qamadiin hin misoomamne keessattis hojiin kan baratamaa jira ta'uu himameera. Guddataa Jamaa dabalataa akka nutti qindeesse. Godinni Shawaa Bahaa aanaalee 10 kan qabdu yoo ta'u, aanaaleen kunneen kanaan dura jallisiidhaan kuduraaf muduraa oomishuun kan beekamanidha. Haa ta'uutii yeroo ammaa sochii mootummaan oomisha qamadii biyya alaatii galu biyya keessatti oomishuuf taasisaa jiruun aanaaleen godina Shawaa Bahaa kanaan dura qamadiin jallisiidhaan keessatti ni oomishamu jedhamee hin yaadamne qamadii oomishaa jiru. Akka odeeffannoo waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa godinichaa irraa arganne mul'isutti aanaalee 9 keessatti qonnaan bultootni jallisiin qamadii oomishaa jiru. Kana keessaa aanaan dugdaa takka. Ogeessa qonnaatitu nu faana deemee nu barsiisaa ture. Isaanii waliin hojjennan halkanii guyyaa nu biraa hin dhabamanii. Qamadii kana jallisii facaasu duraan hin beeknu yeroo roobaa eegneetum facaafnee rooba hoggaa eegnee facaafna malee kan jallisii kana baranuma agarree raajii nutti ta'e isa immoo hirmaannee sirriitti rogaan hojjechaa jirra. Haara garuu hojiin qamadii bonaan dhaabuun facaasuun kuni egaa ogeessi nutti meeraateeti gara biraatti hojjetamaa jira kan jedhamu dhageenye akkuma duratti tuqame gara Afaan naannoo gara biraa hojjetamaa ture jedhamiiti kan nuunis hojjaa faayidaa qabaa jedhanii waanuma mi'aan akkana ta'uun seenen amma walaallee jennu reefu itti gammadaa jira. Qonnaan bultootni aanatti hundi yeroo ammaa biqila qamadii jallisiin misoomaa jiru kana ilaaluun kaka'umsa agarsiisaa jiru jedhan qonnaan bultootni dubbifne. Guyyaa guyyaan namni ofee ilaalee jedhu amma duraan kan sodaate hundu kan qamadiin boneen taatiyee sodaatu hundu amma hundi keenya bara itti deemnu kana silaa ganni gisee roobati. Bona ufu kana nusin hojjannaa kan jiru hundu. Qamadii asirratti ilaaltan kun nu sanyii binneetii miti sanyiin kan isaaniiti xaa'oon bifa liqiitiin kan isaaniiti parsantii 20 kaffalleeti motorri kan isaaniiti nu asirratti wanta amma baay'ee baasaa jiru humna malee hunduu kan isaaniiti karaa biraatiin immoo facaa qophii lafaatirraa jalqabee haga ammaatitti hirriba duwwatu adda nu baasa isaa wajjin jecha ogeeyyii qonnaa warra waajjira qonnaa jecha. Obbo Badhoo Hamdaa waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa aanaa dugdaatti ogeessa agiroonomistii yoo ta'an hordoffii taasisaa akka jiranii fi yeroo ammaas oomishichi haala gaarii irratti akka argamu ibsan. Teknooloojiin kun haaraa waan ta'eef bishaan kana akkaataa inni faaroo itti bahu akkaataa jalqabarraa qonni isaa level ta'ee biyyeen isaa wal qixxaatee akkaataa bishaan dhuguu danda'uun firikweentilii faaroon isaa bahee fi akkaataa firikweentilii bishaan kana dhuguu danda'uun qotee bulaa bira ejjennee gargaaraa turre. Dhugaa dubbachuuf qamadiin jallisii bonee kun naannoo keenyatti amma baay'ee gaarii ta'e kan gannaa caale jechuudha. Kan gannaa amma naannoo kanatti Rift Valley kanatti kan beekamu qamadiin waagi jirmaati. Waagiin jirmaa baay'ee mi'a. Waagiin jirmaa isa qabe jechuun immoo piroodakshinii san baay'ee hir'isa jechuudha. Oomisha argamu san baay'ee hir'isa waan ta'eef. Itti aanaan itti gaafatamaa waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa aanaa dugdaa obbo Urgeessaa Tiksee duraan qonnaan bulaa amansiisuun hojiitti galchuun rakkisaa akka ture himuun amma garuu baratamaa jira jedhan. Yeroo jalqabaatiif fudhachuu irratti nu baasaa kanaan dura waan hin beekamneef nu baasaa wanti kun hojjetameetu hin beeku bu'aan achirraa argannu fi bu'aan asirraa argannu wal nu madaalaa jechi jedhuun chaalenjii nutti ga'aa ture. Teebulaa tokkoon isaaniitti hubannoo kennine sanirra dhaabbatanii immoo isaanis eeyyeen wanti kun dhugaadha jedhanii itti galanii hojjechuudhaan kunoo bu'aa kana fakkaatu haga agarsiisan ga'ee jira jechuudha. Lafti hektaarri 9,400 ol akka godinichaatti jallisii marsaa jalqabaa misoomaa jira kan jedhan ammoo itti aanaa itti gaafatamaa waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa godina Shawaa Bahaa obbo Aliyyii Jaarraati. Hojii jallisii qamadii marsaa tokkoffaa kan yeroo ammaa lafa hektaara 9,400 ol ta'u irratti misoome sadarkaa amma jirru kanarra gahee jira. Yeroo ammaatti hojiin hojjetamaa jiru kunuunsi isaa sadarkaadhaan keessattuu bishaan karaa guutuu ta'een akka argatu taasisu oomishaaf oomishtummaa isaa dabaluudhaaf bishaan gahaa argachuu qaba waan ta'eef arama sirriitti irraa eeguu akkasumas ilbiisotaa fi dhibee keessattuu
qilleensi jijjiiramuu mala waan ta'eef yoo qilleensi jijjiiramu waagiin hin dhufa jennee waan sodaannuuf toora kana irratti ogeessi guyyaa guyyaadhaan qonnaan bulaan guyyaa guyyaadhaan akka hordofu taasisne hojii kunuunsaa irra jirra jechuudha. Oomisha qamadii jal'isii misoomaa jiru kanarraa callaa kuntaalli 400 fi 70 ol akka eegamu waajjirri qonnaa fi qabeenya uumamaa godina Shawaa Bahaa beeksiseera. Icciitiin biyyoota guddatanii barumsaan waan ta'eef hojii osoo hin tuffatiin ogummaa baratanii maatii fi biyya tajaajiluun murteessaadha jedhan bulchaan godina Booranaa obbo Guyyoo Galgaloo. Kolleejjiin leenjii teeknikaa fi ogummaa horsiisee bulaa yaaballoo barattoota muummeewwan garaagaraan barsiisaa ture 684 eebbiseera. Gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii godina Booranaa olaanaa yaaddessaatu qindeesse. Kolleejjiin leenjii teeknikaa fi ogummaa horsiisee bulaa yaaballoo ogeessota naannoo horsiisee bulaa kana keessatti hawaasa tajaajiluu danda'an barattoota muummeewwan garaagaraatiin barsiisaa ture 684 eebbise. Diiniin kolleejjii horsiisee bulaa yaaballoo obbo Taadhii Bulee kolleejjiin horsiisee bulaa yaaballoo hanga ammaatti ijoollee horsiisee bulaa 13,000 ol barsiisuudhaan eebbisiisuu eeruun bara kanas barattoota 684 muummeewwan garaagaraatiin barsiisaa ture eebbisiisuusaa himani. Eebbifamtoonnis ogummaa barataniin hawaasa isaanii tajaajiluu akka qabanis ibsani. Ogummaan isaan ittiin eebbifatan kun kan ittiin isan boos, kan hawaasa keenya boos, kan horsiisee bulaa boos, kan galtanii hawaasa keessan ittiin tajaajiltan, kan jireenya keessan ittiin jijjiirtan, kan jireenya hawaasa keessan ittiin jijjiirtan, kan jireenya maatii keessan ittiin jijjiirtan, akka inni isanii ta'uu fi galataa fi dhaamsa guddaa isaniif gochuu barbaada. Bulchaan godina Booranaa obbo Guyyoo Galgaloo kolleejjiin leenjii teeknikaa fi ogummaa horsiisee bulaa yaaballoo tarsiimoowwan garaagaraa hojiirra oolchuudhaan ijoollee horsiisee bulaa hedduu barsiisuun jijjiirama agarsiisee jira jedhan. Icciitiin biyyoota guddatanii barumsa waan ta'eef hojii osoo hin tuffatiin ogummaa barataniin maatii osoo hin baratiin isin barsiise tajaajiluu qabdus jechuudhaan eebbifamtootaaf dhaamsa isaanii dabarsaniiru. Barnoota keessan hartuun murtan barnooti haaree bor jalqabuu qaba. Jireenya barattan keessatti maatii hedduun baratiin isan barsiisa. Beelaan dheebotanii andaaruu kusaanirraa hiikkatanii hawwan ta'een abbootiin ta'een isan barsiisan abdii isaanii guddaan injifannoo caalu gammachuun gammachuu caalu. Kawarras tasgabbeessanii galata warraa ooltan ogummaa irra baddaman irratti yoo injifannoon naamusaan adoo hojiin tuffatin xiiqidhaan yoo hojjettan qofaadha. Eebbifamtoonnii fi maatiin eebbifamtootaas guyyaa kana ga'utti gammaduu ibsuun ogummaa barataniin hawaasa isaanii akka tajaajilanis sirna kanarratti dubbataniiru. Barsiisuudhaan cinaa isaanii dhaabbachuudhaan uummata tajaajilaa. Ifillee jijjiiramee biyyallee jijjiiree isaafii addi guddaan na keessa jira jechuudha. Ilmaan garna torba barsiisuu jira. Yoo barsiisan immoo barnoota dhibiillee hin qabu barnoota gabaabaa dargii kutaa 7 baradhe immoo timirti xiqqoosu waan argeefi ilmaan tiyya itti dadhabe itti rakkadhe itti beela'e waan isin barbaaddu waan ijoollee tiyyi barbaaddu haa yuunivarsiitii jirullee har'a eebbifamellee adoo takka jaalanaafinu waan inni barbaadu waan inni barumsaati barbaadu timirti xiqqoo sunallee waan qabuufi ijoollee tiyya jabaadhaa jajjabaadhaa. Eebbifamtoota kana keessaa 278 dubartoota ta'uu kan gabaase waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Booranaati. Oduun keenya akkumatti fitti jira kabajamtoota daawwattoota keenyaa ammoo oduu maddeen alaarraa argannetti dabarra. Humnoonni mormitoota Liibiyaa waliigaltee mootummoonni gamtoomanii Jeneevaatti gaggeeffameen hooggantoota yeroo filataniiru. Humnoonni waraanaa Liibiyaa hanga filannoon biyyattii gaggeeffamutti kan isaan tursiisu hooggantoota 4 filataniiru. Kunis biyyattii gara tasgabbiittii fi tokkummaatti ceesisuuf tarkaanfii olaanaadha jedhameera. Jiilli 74 waajjira mootummoota gamtoomaniitti hooggantoota isaanii filachuuf kaadhimamtoota kan dhiyeeffatan yoo ta'u kunis mootummaa giddu galeessaa hundeessuuf kan isaan gargaarudha jedhameera. Filannoon biyyaalessaa Liibiyaa hanga gaggeeffamutti hooggantoonni filataman kunneen deeggarsa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti biyyattii kan bulchan ta'a jechuun Afrikaa Niwustu gabaase. Burkina Fasootti weerarri vaayirasii koronaa marsaa lammaffaan baay'ee yaaddessaa ta'aa jiraachuun himameera. Weerara marsaa lammaffaadhaan biyyattiitti mudate kun ogeessota fayyaa biyyattii baay'ee yaaddesseera. Keessattuu of eeggannoon hawaasni vaayirasichaaf to'achuuf taasisaa jiru laafaa ta'uun isaa weerarri vaayirasichaa akka saffisaan babal'atuuf sababa ta'eera. Babal'inni vaayirasichaa ji'oottan lamaan darban keessatti
sadarkaa turerraa yeroo ammaa dhibbantaa 9 dabaliinsa agarsiiseeras jedhameera. Ammas taanaan lammiileen biyyattii fageenya eeggachuu fi haguuggii afaanii fi funyaanii godhachuudhaan weerara vaayirasichaa to'achuu keessatti gahee isaanii bahuu akka qabanis waamichi dhiyaateera. Daawwattoota keenya televizyiinii Itoophiyaa irraa oduun galgala kana isin biraan geenyu ammas akkuma itti kan inni jiru amma immoo dabareen kan